Dambalii Jaalalaa. Nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenya kun Oromiyaa Broadcasting Network irratti kan isin biraatiin qaqqabu qophii Dambalii Jaalalaati. Qophii Dambalii Jaalalaa isiniif dhiyeessaa si waliin turtii kan taasisnu ammoo Annimoona Naggasaa fi Obsii Fileetii isin ammoo hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Warreen qophii Dambalii Jaalalaa dhaggeeffattanii immoo yaada keessan nu kennuu barbaadaniif duwwaa 2211 duwwaa 860 fi 861 karaa toora bilbilaa keenyaati. DJ Obsii Kebeekii @gmail.com fi 2919 ammoo karaa lakkoofsaan dhuqa poostaa keenyaati. 8330 ammoo ergaa gabaabaatiin kan isin moobaayila keessan irraati waa'ee qophii Dambalii Jaalalaatiif yaada qabdan akkasumas ammoo ergaa keessan nu biraan geessanii. Karaa toorota kanaa yaada keessaniif xalayyaalee akkasumas walaloo nurraa hin qusatinaa isiniin jecha kanadhaansuudhaan ammoo sirba tokko isin affeerra. Sirbii qophii Dambalii Jaalalaa har'aa isin affeeruudhaaf ittiin eegallaa jennee qopheeffannes kunooti sirba waliin turtii gaarii isiniin jennee qabiyyee qophii Dambalii Jaalalaa har'a isiniif dhiyeessuudhaaf qopheeffanne kan biroo ammoo sirbaan booda qabannee dhiyaannaa turtiin keessan ammas Oromiyaa Broadcasting Network qophii Dambalii Jaalalaa waliin haa ta'u. Sirbaan bu'aarreetii kan deebinee dhufnee isinis bakkuma jirtanitti sirba nuti asiisin affeerreen akka bashannantan homaa shakkiin qabnu ammas mijuun qophii Dambalii Jaalalaa hin tuqamnu. Eeyyeen kan nuti har'aaf qindeeffanne keessaatii inni amma nuti isiniif qopheessuudhaaf itti jirru mijuu walalooti. Mijuu walalootiin ammoo jechoonni jaalala faarsan tarraahanii isiniif dhiyaatu ammas bakka jirtanitti nu dhaggeeffachaa nu waliin turaan ammoo affeerraa keenya kabajaati. Yaadaan buusee baaseen ofitti asaasa simboon kee na marseeti lafaa ol naqaasa waa'ee kee dubbachuuf hedduu dhadhamaasa agartuu koo banee na fuudhee na hankaata yoo laalus naatoon kee na dura dhaabbata halkanis abjuudhaan siin natti agarsiise suura kan kee fidee dura koo naannesse hedduu jaalallee kee anaan na dhamaase naatoof eenyummaan kees anaan mirqaansise jaalala naan jedhama. Onnee koo baqaqse kunis eenyu jettee na jalaa hin didin si ta'u erga bartees garaa hin jabaatiin ansumaan jaalladheen waa'ee kee odeessa filannoon koos sumaa kumaatama keessa ol seenee gabba'us sumaan na feesisa halkanii fi guyyaas siin na araachisa gitaaf qixxeen qabduma ati naaf adduma hiikamti maqaa kee naaf yeroo hunduma daawwaa natti ta'eet amma waama. Yeroon itti yaadus ansi waamuu malee homaa hin araadu ani yoo jireenyaa yoo si ta'e malee kan biraan barbaadu qalbiin hanqoo qaama akkaataan uumaa kee onnee kiyyasaa qaama dhaabbanni qaama kee safuu naatoo kan kee mee maal jedhee ibsu sabboonummaa kan kees hammamiin ol kaasu kan mudaa hin qabne konkonni funyaan kee dhibee yoon qabaadhees yommuu tan ilaalu dhibeen yoon qabame dooktara naan caalu. Kanuma laalanii yaadaa fi qalbiin koo si waliin imaluu maashaaleen qaama koo doonii jaalala kee si'iin fandalalu ani yoo si'ii malee kan biraan ilaalu dooniin jaalala koos kaaniin hin imalu siin barbaachan dhufeemi ka'iina simadhu naatoo qabeessa koo isan siif qopheessee jaalala qulqulluu hoon harkaa fudhu maal fudhachuu qofaa gola onnee keetii bakka isa guddaasas mi'anaaf kaawwadhu. Naatoo qabeessa koo umrii naaf dheeradhu jaalallee lubbuu koo nagaan naaf jiraadhu jaalallee lubbuu koo nagaan naaf jiraadhu. Eenyummaa isheen boontee safuuf aadaa ishee tiksitu jaalalaan kan takaaltee ilma mootii jiksitu ishee yoo eebbaa malee hin qabne abaarsaa ishee tokko jaallattee tokkoofis taatu aarsaa kan dubbiin arraba ishee namatti kaasu miira fooliin ishee uumamaan kuffisee darbu dhiira kan gaadidduu qofaan onnee namaa raasu sagaleen ishee kiiloleen namatti naqu naasu yaa geeftii jaalalaa ishee hunda mootuu kan summii jaalalaan onnee namaa dhootu. Kan hin komatamne tasan beekne hamii kan bifti ishee bareedu akka urjii samii onnee hunda keessa qixxa lamaan lixxee hayyuu beekaa hedduu kan boojitee fixxee fakkaattii moonaaliizaa kan daavinci kaase haalaaf amalli ishee kan hundumaa raase yoo iftoominaa malee kan hin beekne hamaa kan ulfinaan ilaaltee kabajju dhala namaa
simboon kee dhufeetu yaada koo gargar hiraa qaamaan sirraa fagaadhus yaadaanoo si biran jira suuraa kee ilaaleen harka kootti baachaa farda yaadaa yaabee gara keetti kaachaa tasa hin qaqqabu garuu saffisaa nan fiigaa innan siif dhangalaasu imimmaan miti dhiigaa waa'ee keef qofaa koo taa'een karoora baasa sagalee koo gad qabeen ofitti immoo asaasa takkaa nan ijaara takkaa immoo nan diiga xiqqoo taa'een osoon turiin fiigaa mana keessa galeetan yaada koon si barbaada kolfa kee onnee irraa sanan qofaa koon taa'ee araada fageenya irra taa'eetan waa'ee kee buusee baasa fakkaattiin kee dhufee halkan hirribaa na kaasa karaatu fagaate malee hin fagaanne garaanii dhibichi yoo darbe wal argina baraanii barruu rabbiin baatamii gaariin si hin darbini koronaa balaafamaan yoomuu si hin argini waaqni sirraa haa qabu hamaaf hammeenya bakkan jiruun si hawwa nagaadhaaf nageenya har'a wal irraa fagaannee argaa walii dhabnus tarii barri goonaani malee boor keenya ta'uu barii fuudhee tanan dhungadhaa suuraa kan kee beeki ati anatti mi'oofnaan akkuma nyaata keekii sin dagadhu yoomuu si biraa dhibus tarii dhugaan sin araadaa lubbuu koo naaf barii gomattuun keenya kanafaa soba seeti atis kan koo animmoo kan keeti si qofaadhaan bar filannoon koo sirriinii yoomuu sin jijjiiru fageenyaaf maallaqaanii keessuma kootii jirtaa yoomna keessaatii baataa hidda dhiigaa kooti ati na keessa dhangalaataa ati anaaf yoomiyyuu lafee koof qaamadha animmoo si malee ija kootu jaamaadha halaalarraan siifawwa nagaa koo bakkan jiru bareedduu baadiyaa koo sin jaalladha yaatiru kana fakkaata ture kabajamtoota hordoftoota keenyaa mijuu walaloo nuti har'aaf qophii dambalii jaalalaa keessatti simbiraatiin ga'uudhaaf qindeeffannee jirru warreen walaloo barreessuu nan danda'aa jettan dj@gmail.com fi 2919 nu biraan ga'uu dandeessu akkasumas ammoo karaa ittiin Oromiyaa Broadcasting Network itti ergaa keessan ergachuu dandeessan hundumaatiinuu walaloo keessan yoo nu biraan geessan nuti qilleensa irra isiniif oolchina. Akkasiniin jechaa kanatti qabiyyee qophii dambalii jaalalaa kan ta'e xalayyaalee har'aaf dabaree argatantu qindaa'ee isin eeggachaa jira. Xalayyaaleen kunooti nu waliin tura. Duraan dursee qopheessitootaa fi dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaaf nagaan koo kan kabajaa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Itti aansuudhaan kanan hedduu jaalladhu kabajuu fi tokkittii koo kanan jechaan waa'ee kee ibsuu hin dandeenyeef bakka ati jirtutti nagaan koo si haa qaqqabu. Waa'ee kee haasa'ee jaalalan siif qabu ibsuudhaaf hedduu natti ulfaata. Maaliif yoo jettee ni beekta anaaf jettee waa hedduu dhabde, anaaf jettee dararaa meeqa argite, anaaf jettee silaa waaqa nu uumetu nun ganneef malee lubbuu kee hanga dhabdutti anaaf dararamte, anaafis ifatamtee, anaaf jettees gadi jettee wanjoo ergaramuu baattee anaaf hedduu dhiphatte. Kanaafuu jaalalan siif qabuu fi kabajaan ani siif qabu kan jechaan naaf ibsamee dhumu miti. Akkam naaf jirta haadhoo ko, nagaa keetii jireenyu akkamsitti jira? Biyyaa koo yeroo hedduu qophii dambalii jaalalaa karaa raadiyoo OBN tamsa'u akka dhaggeeffattu wayitanaa bilbiltuu irra deddeebitee naaf himta. Har'as na dhagahaa jirtaa jedheen abdii qaba. Biyyaa koo seenaa kan koof kan kee kaasee fixuudhaaf hedduu cima, ni ulfaata, yeroonis nun ga'u. Garuu ammoo gabaabseen oolmaa kee isa tanaaf oolte kaasuuf yaala. Anaaf ati maatii erga qalleeyyiirraa lama taane dhalannedha. Yeroon akkas jedhu obboleessa dhiiraas obboleettii kan biraas hin qabnu. Anumaaf situ obbolaa hangafaaf quxisuu waliif ta'ee dhalate. Ergasiis hanga dandeenye barnoota keenyas barachaa maatii keenya harka qalleeyyii ta'anis deeggaraa hanga kutaa 10tti wal faana baranne. Ergasii carraan adda nu baase. Anaaf qormaanni kutaa 10ffaa naaf milkaa'e, kee garuu milkaa'uu dadhabe. Ergasiis ati gara biyya alaa deemee hojii hojjedheen ati akkati barnoota kee barattuuf si deeggaraa, maatii keenyaafis jireenya isaanii fooyyessinaa naan jette. Ani garuu lakkiin ta'uu asumaa hojii arganne hojjechaa yookaan guyyaa nuu mijachuu baate barnoota galgalaa barannaan siin jedhe. Ana akka ati kolleejjii seentu barbaadeen ture. Ati garuu yaada koo tole naaf hin jenne. Akkuma murteeffatte sana haala hundumaa xumurattee gara biyya Beeruutitti deemuuf qophii xumurte.
Ji'oota muraasa booddees nagaa nutti dhaammattee deemte. Erga achi geessiis anaaf maatii koo bilbiltee nu jajjabeessaa rakkoo sirra ga'e hundumaayyuu osoo nutti himatiin kolfitee taphattee unuun gammachiista. Maal kana qofaree isa ifatamtee hedduutti dadhabdee argattu hundumaas gara keenyatti guduunfita. Ofii kee dadhabdee nu gargaaraa jiruu keenyas fooyyessaa anas barnoota tokko akkanitti fufuna taasiste. Garuu ammoo biyyaa kiyya waan nuti hin eegnetu nu mudate. Innis akkasi dhibee balaafamaa kan hedduun dhaga'uuf waa'ee isaa namatti hin tolle vaayirasii kooronaatu siitii turtii biyya alaatii qabdu naga'aa jettee xumurattee fuula ifaatiin ana haadha oggee tokkittii fi haadha keenyaaf abbaa keenya warra unu malee hin qabne sana gammachiisuuf fuula kee gara biyyaatti naanneeffattee siitii ji'a lakkaa'aa jiru gidduutti ammoo dhibeen kun dhufee akka ati unuun dhufteen arginee fi nutis ammoo ija kee waggaa hedduu dheebonne sana akka nuti argine nu taasise. Biyyaa kiyya nu wal malee hin qabnu anis nagaa kuutaanaan nan siif dhufaa isatti naan jetteetu yeroo hedduu akka waan yeroo hedduu ati akkas naan jechaa na waliin deemtuutti seenaa ta'ee gurra kuuranatti iyya. Sana yeroo yaadu garaatu na boora'a. Ammas abdiin kutu yoo fedha waaqaa ta'e dhibeen kun addunyaa kanarraa badee atis gara biyya jaallattuu fi haadha koof abbaa koo anaaf siin malee hin qabne ana haadhoo kee tokkittii kee siin malee hin qabneetti nagaan dhufta ta'a. Maaltu beeka hangasittuu waaqa dachee kanaaf lafa kan uumen sii kadhadha. Atis jabaadhu hin raafamiin hin dhiphatiin bilbilaan ammoo nurraa hin fagaatiin wanti dhageenyu hunduu nu yaaddessa waan ta'eef nuti hedduu siif dhiphanna. Yaa waaqati nagaan nuu fidii tokkittii koo ija nagaa wal nu agarsiisii jedheen uumaa kootti boo'a. Atis of eeggannoo cimsi obsi wanti hin darbamne hin jiru iji nagaan wal nu arguu kan siin jettu ana obboleettii kee kan siin malee obboleessas obboleettis hin qabne kan hedduu si jaallattuu fi si kabajju baay'iseedha. Magaalaa Naqqamteerraa haadhoo koo kanan hedduu jaalladhu kan biyya Beeruutitti argamtu biyya isheedhaaf bakka jirtutti. Ansirraa fagaadhee jiraadhu salaalaa rakkinna xammaattu si gadi jedheen bulaa. Nagaas hin daganne akkam jirtu yaa qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa. Ani uumaaf haa galatu nagaan qaba. Haa ga'u nagaan koo kan kabajaa fi kan jaalalaa onnee koo akka bishaanitti si dheebottu akka midhaaniitti si beeloftu akka araada bunaa si araaddu irraa burqee kolleejjii agaarfaa roobeetti kan argamtu ganniidhaaf. Gannii koo halkan abjuu mannaa bakoon guyyaa dambalii yaada koo nan si arga. Yaadaaf qorqalbii koon yeroo hunda si biran jira. Halkan abjuun ka'ee osoon qalama kootti gungumee gungumsiisee waraqaa koo irratti barreeffama akka rooba cabbii qaqawweessise roobsee lolaasuun dammaqee of arga. Bifaaf amala kee ibsuuf akka humna kootii ol ta'e yeroon dubbadhu hedduun qaanfadha. Diimtuu jedhee si ibsuuf magaallee waliin wal bira qabanii si madaaluu ta'a. Burtukaana koo siin jechuuf mandariina kootu hafa. Siin waan bira qabee madaalee ibsuun dhabe. Ati anaaf waan hundumaarra caalta. Ogeetti jaalalaatis. Gannii koo jechoota ittiin nama maalalchifatan hedduu osoo keessa koo jiruu jecha si madaalu tokko dhabee jechoota barbaachaaf oliif gad furguggifama. Sammuu koo dhiphisee yaada koo jechoota funaansaaf ardii qaxxaamursiisa. Lubbuu koo jaalalli maal akka fakkaatu situ jalqabarratti na barsiise. Sana booda yeroo fageenyi gargar nu baasu jaalalli dhugaa maal akka fakkaatu caalaatti naaf gale. Gannii koo qaamaan walirraa fagaannus hafuuraa fi yaadaan jaalalaan si biran jira. Atis na bira jirta. Ganama hirribarraatti yoon ka'u siin jaalallee akka garaa kootii qabaachuu kootiif waaqa uumaa koon galateeffadha. Hiikkaan jireenya koo si argachuu booda naaf gale. Lubbuu koo ayyeroon ijaan si argu hammam akkan si yaadaa turen irraanfadhaam. Maal kana qofare sagalee kee bilbilaa yeroon dhaga'u dheerina fageenya nu gidduu jiruun irraanfadha. Gannii koo yeroo hundayyuu sin jaalladha. Si qofa osoo hin taane waan sii fi jaalala kee waliin walitti hidhatee dhufu mara nan jaalladha jechuu kooti. Lubbuu koo bareedinni kee gara bal'inni kee yaannii fi eenyummaan kee daran na mo'atanii akkan baay'ee si jaalladhu na taasisan. Jaallatamuu caalaa jaallachuu keessa gammachuu guddaan akka jiru situ na barsiise. Gannii koo walumaa galatti akkuma dukkanni dhufee guyyaan tokko guyyaa tokkotti taruuf ifa aduu barbaadu atis jireenya koof akka ifa aduuti. Sin jaalladha. Abdii egeree koo naaf jiraadhu adaraa. Har'a booriin jedhu karaatu halaalaa waadaa qabnu hin diigin adaraa jaalalaa
akka fedhiin ta'uu yaa karaa halaalaa hubannaa qabaadhu kaayyoo dhufu caalaa. Albuudota keessaa kamiin si fakkeessuu merkurii diyaamandii warqiin si qixxeessuu gatiin kee guddaadha isaanirra caaltaa nama akka garaa koo hedduu nama rartaa. Jaallatamtuu jaalallee koo kanan akka lubbuu kootiittii fi lubbuu koo caalchisee ishee jaalladhu ganniidhaaf. Jaalallee kee yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti argamu Caaluu Dabaleerra. Qophii dambalii jaalalaati kan dhaggeeffachaa turtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Jalqaba sirba isin affeerree ergasiis mijuu walaloo fi xalayaalee goleewwan arfan Oromiyaa irraatiin nu qaqqaban isiniif dhiyeessinee kaane. Maarree isinis waa hedduu akka irraa barattanii fi qophii simbiraan geenyeen akka bashannanaa turtan homaa shakkii hin qabnu nu waliin turtanii nu dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa qophii dambalii jaalalaa kanarraa kanuma irratti goolabuuf jenna. Maarree qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffatanii kaatanii anis irratti hirmaadhaa warreen jettaniif djobsikebeekii@gmail.com fi 2919 xaliyaa akkasumas walaloo gara keenyatti qaarifachuu dandeessu. Har'a dhaggeeffatanii immoo qophiin kun kanatu hafee kun immoo gaariidha jechuu warri barbaadaniif ammoo warri moobaayilii keessan irraatiin nu dhaggeeffachaa jirtan akkasumas neetwoorkiin isiniif bahuu dide 8330 fayyadamuu dandeessu. Warreen bilbilee yaada kennaa jettan ammoo 022 11 00 860 fi 022 11 00 861 nuuf bilbiluu dandeessu. Nimoona Naggasaa fi obsiifilee turre qophii dambalii jaalalaa har'a kan isiniif dhiyeessine. Kan gulaalee Abdusalaam Muhammadi. Torban qophii dambalii jaalalaa qabiyyoo biroo qabannee dhiyaanna. Hangasittuu nagaatti. Dambalii jaalalaa. Boy, I'm a man,